Akka mooltan hordoftoota keenyaa miidiyaa Wirtuurraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin ani Yoonaas Mangashaati. Tarkaanfii gama humnoota mootummaan fudhatamaa jiruun magaalonni rakkoon nageenyaa keessatti mudatee gara nagaaf tasgabbiitti deebi'aa jiru jedhe mootummaan naannoo Amaaraa. Akkaatuma kanaan Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, Waagamraa, Shawaa Kaabaa, Kaabaaf Kibbaa Gondarii fi Dabra Biraanitti hawaasa jireenya idileetti deebi'uusaa ibsee jira. Dabalataanis magaalota Baardaariif Gondar hidhattoota irraa bilisa gochuuf kaleessarraa eegalee tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu beeksiseera. Hooggantoonni fi hojjettoonni koorporeeshinii manneen federaalaa raayyaa ittisaa biyyaaf dhiiga arjoomanii jiru. Dhiigni arjoomamee lubbuu kennee birmadummaa biyyaa eegsisuuf sochii taasisaa kan jiru raayyaa ittisa biyyaatti deeggarsa keenya agarsiisuuf jedhan hojjettoonni koorporeeshinichaa. Raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa fi nageenya waaraa buusuuf aarsaa lubbuu kafalaa jiraas jedhan. Koorporeeshinichi deeggarsa hunda galeessa gooticha raayyaa ittisa biyyaaf taasisu cimsee akka itti fufus himanii jiru. Hooggantoonni fi hojjettoonni koorporeeshinii manneen federaalaa deeggarsa dhiigaa arjoomuu kan taasisan yeroo shanaffaaf ta'uusaa odeeffannoon koorporeeshinicharraa argamee ni mul'isa jechuun tajaajilli Itoophiyaa gabaasee jira. Hojii kenna tajaajila tola ooltummaa bonaaf gannaa hojjetameen birrii biiliyoona 17.6tti tilmaamamu ooluusaa Ministeerri dhimma dubartootaaf hawaasummaa beeksise. Dargaggoonni kutaalee biyyattii mata duree tola ooltummaa holka'iinsa Itoophiyaaf jedhuun hojiilee ashaaraa magariisaa ijaarsa manneen maanguddootaa dhiiga arjoomuu nageenya tiraafikaa dabalatee gosoota hojii 12 irratti tajaajila tolaa laachaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Kana irrattis dargaggoonni miliyoona 24 fi 664 tajaajila tolaa kennaa jiraachuu himee jira. Tajaajila laatamaa ture irraas lammiileen miliyoonni 53 fi 823 fayyadamaa ta'uu ibsee jira. Waliigalaanis tajaajila tola ooltummaa bara kanaatiin birriin biiliyoona 17.6 oolchuun danda'amudha kan ibse. Baatiiwwan sadan darban sirna odeeffannoo gabaan lammiilee 53,000 oliif carraan bobbii hojii alaa uumamu ministeera hojiif ogummaa beeksise. Ministeerichi hooggantoota diiniiwwan koolleejota ogummaaf teeknikaa fi qooda fudhattoota waliin leenjiif waltajjii marii gaggeessaa jira. Baatiiwwan sadan darban sirna odeeffannoo gabaan lammiilee 53,000 oliif carraan bobbii hojii alaa uumamu beeksise. Bara 2015 keessa lammiileen 100,105 ta'an karaa seeraan carraa hojii biyyoota alaatti akka argatan taasifamuunis himameera. Erga sirni odeeffannoo gabaa Itoophiyaa diriiree as fedhiin biyyoota garaagaraa dhiyaachuu fi hanga ammaatti fedhiin hojii miliyoona 2 dhiyaachuun eeramee jira. Bara bajataa xumuramee waliigalaan lammiilee miliyoona 3.5f carraan hojii uumamuu ibsamuusaa tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Bara bajataa 2015tti ijaarsaa fi suphaa daandii kiiloomeetira 1,000 ol gaggeeffamu abbaan taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Bara bajataa xumurametti hojiileen ijaarsa daandii garaagaraa kiiloomeetirii 866 raawwachuuf karoorfamee kiiloomeetirii 1,000 raawwatamuusaa abbaa taayitichaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa obbo Iyyaasuu Salamoon himanii jiru. Daandiiwwan ijaaraman keessaa kiiloomeetirii 37 daandii asfaaltii, kiiloomeetirii 26.5 daandii cirrachaa, kiiloomeetira 11.5 daandii dhagaa bocamaa keessoo manneen waliin jireenyaa, kiiloomeetira 87.5 ammoo daandii dhagaa bocamaa araddaawwan magaalattii keessa ijaaramuu kaasanii jiru. Dabalataanis daandii lafoo kiiloomeetirii 29 kan ijaarame yoo ta'u, suphaan ibsaa daandii bakka 15,000 fi 585tti raawwatamu obbo Iyyaasuun ibsuu isaanii Addis Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti dhiyeessii deeggarsa midhaan nyaataa ji'ootaaf addaan kutee ture yaaliif deebisee galuu beeksise. Dhaabbatichi ji'oota 2 dura ture sababa deeggarsi midhaanii warra isaan barbaachisu bira osoo hin gahin gara dabarfamaa jira jechuun dhiyeessii kan adda kutee ture. Amma dhaabbaticha jalatti kan hojjetu sagantaan nyaataa addunyaa dhiyeessii deeggarsaa kana naannoo tokko keessatti deebi'ee akka eegalu taasisee jira. Dhaabbatichi naannoo Tigraay kan sababa waraanaa hamaa waggaa 2 gaggeeffameen hedduu miidhametti deeggarsa akka itti fufus beekseera. Naannichatti deeggarsi midhaanii akkaan barbaachisaas jedhe. Gabaasaalee midhaan gargaarsaa warra isaan barbaachisu bira osoo hin gahin faayidaalee dhuunfaaf gara dabarfameera jedhan bahuu hordofee dhaabbileen gargaarsaa fi mootummaa Itoophiyaa dhiyeessii itti fufuuf sirna to'annoo adda addaa diriirsaa turani. Sagantaan nyaataa addunyaa ibsaa kibxataa baaseen sirna to'annoo haaraa kana jalatti dhiyeessii guddaa naannoo Tigraayiif barbaachisu eegaluu beeksisuusaa
BBCtu gabaase. Kanaanis qamadiin kiiloogiraamni 15 qabee tokkotti hidhamee qophaa'ee namoota 100,000 ol ta'aniif akka raabsamu beeksisee jira. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees Dr. Raamiz Alakbarov Itoophiyaatti bakka bu'aa dhaabbii fi qindeessaa mirga namoomaa dhaabbatichaa taasisuun muudanii jiru. Lammiin Azerbaajaan Dr. Alakbarov kana dura Afgaanistaanitti ittaanaa bakka bu'aa ergama deeggarsa addaa fi qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uun tajaajilaa turaniiru. Dabalataan dhaabbatichatti sadarkaa garaagaraatti hojjechaa turuu isaanii ragaan fuula miidiyaa hawaasummaa dhaabbaticharraa argame ni mul'isa. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa turtii guyyoota 8f Ameerikaatti taasise goolabuun har'a Finfinnee galee jira. Jilichi buufata xiyyaaraa addunyaa Boolee yeroo ga'u pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraatiin simatame. Garichi Ameerikaatti taphoota michoomaa 2 taasisee injifachuunsaa kan yaadatamudha. Hordoftoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaa qabannee goolabnee jirra. Qophiilee keenya kanneen biroo toorawwan miidiyaalee hawaasaa keenyarraa hordofaa.